السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسي أكم جرتم فيا كيساني. مي هاسا أجايبا كان رجع فني ولد هذا بنو. كوني هاسا ممي كمنستراتي. غافة سياسة فورك يوجين. ممي منسترا غافة جالك أبا مال جري دبته. وانو مني توبيا رجعوا في دبي هرّا برلمان توبيا رتي واي التراتي والكبتة واي ورانا دبسوم أورموتي هاسا أوت هدوا زي. تك كان غور سيمبوفنا. مي جالك أبا فيديو كان رجع فني ولد هذا بنو. رجع فدا. كإسو ودافهم قار يمن كافلو عصب يونال ከግጭቱ በኋላ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ሲፈጠር መጀመሪያ ነው ወደ አስመራ ተጉዤ በኋላ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የመጀመሪያው መድረክ ያደረግነው ሚሊኒየም አዳራሽ ነው። ብዙ ህዝብ አለበት። በላይቭ ቲቪ ሁላችሁ ወይ ነበራችሁ ወይ ሰምታችኋል። ካልሰማችሁ አሁን ገብታችሁ ዩቲዩብ ላይ ስሙት። የመጀመሪያው ስብሰባ አሰብ ነው የሚለው ከኢሱ ወዳፎም ጋር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል። እደግመዋለሁ። የኛ የመደመር ስሌት ማባዛትም መቀነስም ማካፈልም አለው። የምናካፍለው ፍቅር፣ በጎ ቃል፣ ጥበብ፣ ነዋይና እኔና ኢሱ ስንደመር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል። akkuma dhageeffattan kana anaa fi Isiyaas Afwerqii kan waliin qoodannu kan wajjin hirannu asabii jedhe inennaa isu siddammar asabnoo jedhe anaa fi Isiyaas walitti yoo dabalamne asabii jedhe muummichi ministeeraa gaafuma jalqabaa takka jedhee Isiyaas Afwerqii magaalaa Finfinnee galma barkumeetitti affeeramu muummeen ministeeraa otoo akkana achi hin qabne dhimma asab dubbatee jechuudha. Har'a hoo Dr. Abiyyi Ahmad dhimma ulaa galaanaa irratti ergaan inni ኤርትራፍ dabarse maal fakkaata? mee kanallee ቪዲዮ kanallee dhageeffannee walitti haa deebinu። ከኤርትራ መንግስት ጋር ተስማምተን ከዚህ ወደ አሰብ ሄደው መንገድ ጠግነናል እኮ እኛ እንከፍታለን ነው ጠግነን ነበር። ከጠገን በኋላ ችግር አለብን ፖርቱ ተዳክሟል አሉን። አሁን አንዳንዶች ልክ ጸቡ እንደ ኦቨርናይት የመጣ ይመስላል። እንደዛ አይደለም ታሪኩ ስለማንናገረው ነው። መንገድ ጠግነን ከጨረስን በኋላ ፖርቱ ችግር አለበት ሲሉ የጋራ ወዳጅ የሆነ ሀገር ለምነን ጀነሬተር እና ክሬን በእርዳታ ወደ ኤርትራ እንዲመጣ አድርገን አሰብ ፖርት ሲደርስ የኤርትራ መንግስት አልፈልግም ብሎ መለሰ። ያኔ ነው የገባን ይሄ ነገር ለካ ተስፋ የለውም የሚለው መንገድ ጠገን ለምነን ብናመጣም ፍላጎት አልነበረም። ወደ ኤርትራ ልክ እንደ ሱዳን ልክ እንደ ጅቡቲ በእኛ ውጪ ፓወር ትራንስሚሽን ቀጥለን ፓወር እንስጣችሁ ጀነሬተር አትጠቀሙ ብለንም ቆይና ስብበት ነው የተባለው። namni hedduun irraa faamuu dhabe haasaa muummicha ministeeraa sammuun uummata Itoophiyaa irraa fudhachuu dhabe irraa faamuu dhabe malee inni duraanuma dubbate inni duruma haasaye inni duruma fixe dubbii gaafuma jalqabaa dubbate har'a ammoo eesiyaadhaaf akeekkachiisa ajaa'iba masxanqaqaa isa dhumaa Dr. Abiyyi Ahmad Ali Eertiraadhaaf ergee jira. masxanqaqaa isa dhumaa laala. akkuma haasaa isaa irraa dhageeffatan kana mee haasaa muummicha ministeeraa irraa masxanqaqaa fi akeekkachiifni muummee ministeeraa ኤርትራadhaaf erge maal fakkaata? dhageeffadha kanas ለኤርትራ መንግስት ያለ መልእክት አንደኛ ጥይት አስተላላፊ አትሆኑ፣ ሀገር ሁኑ። ወደ ጎረቤት ሀገር ጥይት ማስተላለፍ ጥሩ አይደለም። አባይም ጸባይ ገዝቷል፣ የኛም ሽፍቶች ጸባይ ይገዛሉ እና አንድ ቀን ጥይት ሳመላልስ ብሎ ታሪክ ስለሚናገሩ ጥይት ማቀባበል ቢቀርባችሁ ስለማናቅ አይደለም እናያችኋለን። ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ቢቀር ተጨናንቀናል። ከተማ ውስጥም እንደምታዩት የሚመጣ ሰው ካለ በህጋዊ መንገድ ቢመጣ ህገወጥ ንግድ ቢቀር ፎርጅድ ብር ቢቀር አሜሪካ አስቀምጣቸው የምትሰሯቸው ብላክ ማርኬት ማሳደግ ቢቀር እንደ ጎረቤት ብንተሳሰብ ህጋዊነት ከተከተል በንግዱም በሚፈናቀለው ጥይት ማቀበሉን ከተዋችሁ
በሰላም አብረን ለማደግ በፍቅር አብረን ለመቀጠል ከምን ጊዜውም በላይ ኢትዮጵያ ፍላጎት አላት። እኔ ልክ እንደባለፈው አሁንም አስመራ መሄድ ፍላጎት አለኝ። ችግር የለብኝም። ምን ከሆነ ትርፍ ካለው ነው። ትርፍ ከሌለው ጊዜ ማባከን ነው። እኔ ባሌ የመላለስበትን ጊዜ ዝም ብዬ በከንቱ አስመራ ልመላለስ አልችልም። ጊዜ የለኝም። ኦሌ ፓርላማን ጉያ ሀራ ሀላ ሲን አገርታን ከናን ኦሌ ጀቹዳ ሙምንች ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ኡመተ ኮልፋን ፊቴ ፓርላማን ጉቱን ቻፕ 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 ዋው ዋው ዋን ቁን ነገሪ ቀቡ ዱበቴ ዱቢ ሴና ቀቤሰ ዱበቴ ዱቢ አጃኢባ ዱበቴ ዳወቶታ ኬና ኢትዮጵያን ጉዲነ ሲራን ዳበቱ ኢትዮጵያን ኡላ ገራገራ አርገቹ ራን ዳበቱ ኢትዮጵያን ዱራ ሰፊሱ ራን ዳበቱ አባን ፌዴ ኡታሌ ኦል በረሬ ገበረሬ amma booda namni Itoophiyaa ulee galana irraa dhorguu danda'u hin jiru jechuudhaan Xaqlay Ministeerri Dr. Abiy Ahmed itti cichee itti gatimee dhugaa jirtu dubbate. Waaw! Akkatti dubbatti dhiirti. Akkatti itti cabsiti dhiirti. Thank you Xaqlay Ministeerri jennaan jechuudha. Gama biraatiin daawwattoota keenyaa waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo, waa'ee faannoo, waa'ee garee Dabratsiyoon, waa'ee araara Itoophiyaa keessaa nuti araaraaf balballi kenna banaadha jedheera muummichi ministeera. Yeroo kamiyyuu balballi kenna banaadha. Namni har'a anaa fi Geetaachoo Raddaa wal biratti argu dhugumatti mootummaan kun nagaan barbaadu. Dhugumatti mootummaan kun nagaaf hin qophaa'u. Dhugumatti mootummaan kun nagaaf hin taa'u jechuun soba. Dhugaan jirullee kanuma. Namni nagaan dhufee nagaan dubbate nagaan qabsaa'uu barbaade karaa nagaatiin siyaasa barbaade geggeessuu barbaannaan har'as taanaan mootummaan kun harki isaa banaadha. Ragaa hedduu argaa jirra. Warroonni akka Jaal Shurrubbee har'a biyya keessatti galanii Geetaachoo Raddaa qofaa miti. Jaal Sanyiin, Jaal Shurrubbeen qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo gurguddaan haadha warraa isaanii fuudhanii har'a Finfinnee keessatti miizee ta'anii fataa hidhaaran. Maaf isaan namni dhabame? Maaf isaan hin adabin? Hin jiru jechuudha. Ololaa fi propagandaan biyya alaa kanarraa zaa jedhu wanni marti dhugaa akka hin taane hawaasni keenya kana beekuu qabdanii jechuudha. Isa kanaan wal qabatee daawwattoota keenya jaallatamu kabajamoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed namoota hundaafuu guyyaa har'aa waamicha ergee jira jechuudha. Warra bosona taa'ee lolu kamuu, warra biyya baxabbatu kamuu, warra nagaaf hin qophoofne kamiifuu nagaa dabarsee jira, nagaa dhaamee jira jechuudha daawwattoota keenya. Isa kana faannoonis karaa nagaatiin dhuftee nagaan alatti karaa biraatiin karaa humnaatiin akka mootummaan kun hin danda'amne namni kamuu amanuu qaba jechuudha. Haasaa guyyaa har'aa paarlaamaa irratti gaafii garagaraatu haasa'amee gaafii garagaraa kaasanii fi Somalilaandii wajjin waliigaltee gootee barbaraa wadaba jettee maarree jettee waliigalteen deebii kana hundaaf amma akka isin agartan kanatti muummichi ministeeraa deebii quubsaa deebisee jira jechuudha. Daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo haasaa ajaa'ibaati dhimma ulaa galaanaa jala sararee murteessee jira jechuudha Xaqlay Ministeer Dr. Abiy Ahmed. Gama biraatiin daawwattoota keenya oduu OAN biraa kan isin gurra isin buufnu oduu addunyaa jechuun gara Suudaanitti tisicceessifna. Suudaanii keessatti aarsaa guddaa kafalchiisaa jira lolli guyyoota lamaan dabre kana gaafa guyyaa 25 irraa kaasee hanga 27tti Suudaanii keessatti lola cimatu gaggeeffamaa jira. Humna Faxnoo Daraashii Janjawiitii fi humna mootummaa Suudaanii kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamuu fi humna Faxnoo Shanaati Hamettiidhaan hoogganamu gidduutti lolli cimaan gaggeeffamaa jira. Amma akka gabaasni guyyaa kaleessa irraa kaasee addunyaa wal jalaa fuutee gabaasaa jirutti waraanni Faxnoo Daraashii kan Hamettiidhaan kan dheengadda Eertiraa irratti mastanqaqaa dabarse kan Eertiraa irratti amma booda tarkaanfii cululuqaa isinirra fudhanna yoo adabattanii taa'uu battan jechuudhaan Eertiraadhaaf kallattiidhaan ajaja warri dabarse amma abboo yaa habiibii hin shakashake jettee hin shakashake guyyaa tokkotti nama 1,500 dhume. Waraana kanarratti jechuudha. Isa kanaan wal qabatee amma Alfashaa naannoo jedhamu Suudaanii keessa naannoo istirateejii taate kan waraanni Suudaanii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamu harka qabu booji'amtoota 10,000 lakkaaman hooggantoota on'aanoo jeneraalota 10,000 lakkaaman ajjeefamuudhaan waraanni Faxnoo Daraashii fi jedhu kan Hamettiidhaan hoogganamu guutumaan guututti Alfashaa to'annoo isaa jala olchee jira. Kanaan wal qabatee pirezidaantiin bulchiinsaa Suudaanii Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii beeytanii kan amma Suudaanii fi Eertiraa wajjin waliigaltee qabu. Amma booda namoonni Alfahaa jiran naannoo amma waraanni kun to'ate keessatti nagaa isaaniitiif jecha naannoo san gadhiisanii akka ba'anii fi kanarratti mootummaan nagaa isaaniitiif jecha akka tarkaanfii biraan fudhanne akka waraanni achi jiru namoonni achi jiru qeessarraa nagaan bayan jechuudhaan ergaa dabarsee jira jechuudha guyyaa kaleessa. Walumaa galatti lolli Suudaanii keessatti guyyaa 25 irraa kaasee 26 jidduu kanatti geggeeffame aarsaa guddaa kafalchiisee jira. Lola guddaa geggeeffame namoonni hagammaatti dhuman nama 1,500 kan miidiyaan addunyaa wal jalaa fuudhee gabaasaa jiru. Gara Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan irraa jeneraalota qulqullii namoota ijoo hedduutu du'e lolichi akka malee itti fufee jira. Amma walumaa galatti Alfashaa naannoo jedhamu guutuutti waraanni Faxnoo Daraashii waraanni Hamettiidhaan hoogganamu guutumatti to'atee lafa sana harkaddeeffatee kaartuumittis yeroo dhiyootti nu agartanii magaalota dachii Suudaanii guutuu yeroo dhiyootti harkaddeeffanna jechuudhaan achirraa dhaadannoo garaagaraa dabarsaa jiranii
walumaa galatti dubbiin haala hamaadhaan eeggamaa jira, haala hamaadhaan deddeemaa jira. Jarattiin siltaawii makfakfagaa jedhan san goote na fakkaata. Amma of duuba deebitee atakkaa jirti jechuudha daawwattoota keenya. Magaalota hedduu harkatteeffattee jirti. Waraana Jeneraal Abdul Fattah Alboraan kumaatama boojitee jirti. Kumaatamnis lubbuu isaanii dhabanii jiran jechuudha daawwattoota keenya. Galatooma ulfaadhaa odeessa keenya yeroo isaa eeggate kana yeroo biraa bal'inaan isinitti deebina. Har'aaf asirratti isinii dhaamna. YouTube keenya subscribe godhachuun irraanfatinaa isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.